Wanno ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወክልና ነው ከና asirratti immoo akkamitti akka argamuu danda'uu fi maal akka godhamuu danda'u eessatti akka nama imireetii kana keessatti wantoonni barbaachisuu danda'an namooti nama bukkee dhaabbachuu dandeessan yaadanis gochaanis afaaninis xiqqoo ishii afaan nu rakkisuu danda'a saniif namooti nu gargaaruu dandeessan akka Oromoo tokkootti inni gaami sagaleen kun ina gaamatti huufi itti fuufiin jirta. Kanaaf akka Oromoo tokkootti akka shamarran Oromoo odoon taane akka shamarran Itoophiyaa tokkootti nu bukkee dhaabbattanii dhugumashii bakka wanna biraati miti dhugaashii akka nu ba'u karaa biyya kamittis haa ta'u biyya kanattis haa ta'u biyya biraattis haa ta'u Itoophiyaattis haa ta'u dhugumti ishii akka ba'u maaluma taatee akka duutee fi eessatti akka duutee buuldingii kamirratti akka duutee marrajaa kana hundumaa warri beekuu dandeessanii Nakan dandeessanii boriyyuu wajjumaan jirra ani immoo boru obboleessa shiitii miti abbootii keenya lamaan obboleewwanii isiniin jedhee jira uummata viidiyoo warri beektaniin obboleessa tiruu odoon ta'ini abbootiin lamaan obboleewwanii ilmaan obboleewwaniiti jechuudha yaanne obboleessu nuti sarra ishii irratti dhiyaannu nuti akka shamarratitti akka dubartii du'uu hin qabduudha kan jechaa jirru akka shamara jireenya mo'achuu biyyaa baay'eetti irraa dubbachaa jira inni immoo nurra isheetti aanaa tanaan dura soo dawwalattee itti himattee jiraattee rakkoo jechuun micoon tun rakkoon akkana narra gahaa jira jettee itti himattee jiraattis waan itti himattee jiraatte dubbachuu hin dandeessaa kan kanarraan hafe waa'ee micayyoo seerri qabatee jira reeffa micayyoo san kaase seera nama miti nama dhuunfaa miti akkaataa itti duute formeeshina itti duute maal wanni jiru hundayyuu bakka seeraa dhaqaniitis hubachuu ni danda'ama. Obboleessi godhaqee hubachuu ni danda'a. Abdiisi fuudheen deema kanoo abdiisi fuudheen deema jechaa jiru. Asirratti bilinkii ijoollee taaptaap godhaa fi koppiliin godhaa niitoorkiin qabaanii jira ishee maaltu jira seeta mucayyoon tuni sa'aatii dheeraa lafa turte sii galee. Aguma seerri dhufee sa'aatii dheeraa lafa turte sii galee mucayyoon baay'ee miidhamtee fooqiin ishiin gubbaa kufte saglaffaadha. Kani paarkingiinuu haga sadiiti darajaan fooqii darajaa sadii paarkingiin qofti. Liiftiin ishiin tuqattee seentu dammoo sagalirraa kufte sii galee miti. Walitti qabaan ol deemaa jechuudha ol fagaata. Kana hundarraayyii kufte ishiin. Kan ishiin kufte achirraayyii baay'ee miidhamte mucayyoon bakka miidhamte sana irratti amma akka suuraatti naa ergametti ana manuu dhabeetaan rabbashee jennaan suuraa kaasanii hawwinaaf ergani beekta. Ani namanne ijoollee posottee nu bataam lolee rabbashee jennaan abdii dhuguma wanti kun naan jedhanii fuudhanii irratti erganii akkasittan ganama laayivii ol seene tarii dammoo hamma sanitti namoota baay'eetti sheer goone namoonni baay'een isaanii warroonni imbaasiillee irratti argaman warroonni imbaasiillee faana bu'anii bahaa jiru. Maaliif jennaan mucayyoon tun nu qofa osoo hin taane nama baay'ee garaa nyaatti. Mucayyoo ganaa lafaa dhuftuudha nama ganaa dalagattutti jiru nama ganaa guddachuutti jiru nu hundaayyuu garaa keenya hundaayyuu nu nyaatti mucayyoon tun. So kanaafuu nama alaamaa qabu nama yaada qabu amma maalidha kan darbe akka darbetti goone asiin dura maal keessa akka isheen turte nu caalii beekuu danda'a. Mucaa kanaan biyyatti wal fuudhanii moo asitti wal fuudhaniillee seeraan beekuu danda'a innillee nu amma nu hin dhageenye malee hin argine sii galee inni dammootu arguu danda'a inni dammoo bira turuu danda'a. Dhageettii irra ka argetu caala sii galee hin dhagahee irra hin argee waan biraati sii galee miti. Kanaafuu amma obboleessi kan ilma beeraa kuni nu caalii yoo isaan biyya wal jaalatanillee yoo ishiin biyyaa isa fiddullee miknaata ho'iitiifuu biyyaa isa fidatte tarii dammootu an akka ijoolleen baay'een isaanii eeruu naa kennatti biyaansi ijoolleen shamarran 5 gara 6 ta'an akka inni isaan janajjanaa turee fi akka isaan deebanii shamarran 2-3 dammoo akka ofirraa biloog godhanii bilookii isaallee iskiriinshaat godhanii waa inni isaan hin dubbatu hunda naa ergaa turanitti sababbii magarasii ta'ee kana seeratu baasa eentu darbee eentu hin darbine kaameraatu baasa kana kaameraan girgiddaan nu keessa gallu guutuun isaayyuu kaameraa qaba biyya kanatti lafti ati irra jettee tartu hundinuu osoo akkaataa ati itti deemaa ati tarte iyyuu hin beeksifama sii galee biyyatti wal shawwadanii miti biyyatti wal waakkatanii dhagaa wal dhaanii itti wal kaadanii miti biyyi biyya guddoodha biyya
kabajamtuudha biyyi dimokiraasii qabdu. So kanaafuu hundumti keessanuu nuti ijoolleen shamarranii akka dhiigni ishii ba'u bicha sagalee taa'aa ijoolleen imaaraatii keessa jirtanii miti biyyooti arabii garagaraa irra jirtan guutuun keessan sagalee ta'aa fi dhiiga obboleettii teenya akka lafan banne hunduma keessaniifu maalidha irra caalaan obboleettii teenya tana hin galchina hin galchina araarama kadhadhaa fi haadha kan keetiif ati warqiidha isii galee haati tan teessu dhabuun barbaaddu amma laal ishiin duute garuu haati ishii lubbuudha osoo jirtu umurii ofii guutuu akkuma duute jiraatti haati gammachuutti hin qabdu bishaan dhuddetti gaafa laali shamarran Dubaay dhufaniif shamarran biyya ormaa deeman boorsaa qabattee galtu billeetti yallee osoo durbe lubbuudhaan jiraattee boorsaa qabattee naa galti jettee imimmaan irraa gadi dhaabatu umurii ishii guutuu keessattuu warroonni biyya ormaa keessatti lubbuudhaan darbaa jirtan waan haati teessan taatu yaadachuu qabdan biyyatti haadha teessan yaaduu qabdan duraan abdi waan sin jettu takka dhageette wallahi abdi murteessee jira kiloroksii bitadhee of ajjeesuu fi Habibti tiyya ati kiloroksii jireenya amma fedhelee sitti ulfaate akkasin Ganni. Wayye. Obboleessa carraa kenniif tokkicha jechuudha. Obboleessi na bira jira kaampaanii keessa tureyyuudha. As Dubaay moo? Yes, yaani obboleessa abbaa ishiitii fi abbaa mucaa obbolaadha. Kaampaanii keessatti itti manii mucaan amma reef nu bira dhufe jechuudha. Ishi. Kanaafuu wanta jiru wanni inni beeku tokko hin jiru bakka kaampaanii hojjechaa jirutti itti mamee fiigatuma dhufe amma mucaa wanni beeku hin jiru reef ishiis iddoo kam akka jiru hin beeku. Duraan immoo bildingii kamirraa akka turte naannoo kam akka turte eessa akka ishiin turtes wanni inni beeku hin jiru ni kaampaanii keessa baadiyyaa keessa kan hojjetu reef itti mamnaanuma dhufe waan jiru fuulduraatti maatiin illee bakka bu'ummaa isaa kennuu danda'a waan ta'eef dhuguma isin nama gargaartoo ta'e mucaa kana gargaarati karamitti akka deemu karaa amma boru karam akka deemuu qabu gorsaanii isin jechuudha meesti eessa deemuu qaba ijoolleen hiriyoota ishii ani ishii wajjin turan eenyu faadha. Kana hubachiisne. Kan amma arda deemeen hubadheen deebeera imbaasis namoota baay'eedhaan deemameera. Dhiinni ishiillee hordofamaa jira. Hagammaa wanti jalaa hafame hin jiru garasitti. Nama bakka bu'ummaa fudhatu barbaadaa turre eegannu as jiraate maashaallah bakka bu'ummaa hin kenninaafi boru lakkeessaan naa dubbisu inni lakkoofsa ergaa fi naa bilbilu wal geenna boru. Kanaafuu dammoo marrajaa ishiillee akkasumatti barbaadutti jirra. Kaameraan illee booldiingiin ishiin irraa duute illee booldiingii ofii irra galtuu miti. Booldiingii abbaa warraa ishii irra galurra darbamte. Abbaa warraa ishii eessa jira? Warri beektan jirtanii? As jira amma shaarjaa jira. Ganama akka ganama akka nuti bilbilleeftitti shaarjaa jira. Ganama akka nuti bilbilleef meeggaamoolii bira koottaa yoo barbaadan nuun jedhe achi ture. Lookishina nu ergi bakka jirtu jenneen mana isaan dhabne mana isaa dammoo hin jiru poolisoonnis laalanii dhabanii sa'aatii ishiin uf darbitee kaatu dammoo paarkingii keessa deemaa ture ijoolleen baay'een isaanii argaa turte paarkingii makina keessa gadi bu'ee achi keessa deddeemaa ture jedhanii kana hundaayyuu amma kun waan seera harka jiru seeratu qabateera waan ta'eef seerri dhugaa jirtu hin baasa asitti miti Itoophiyaatittu namni lubbuu namaa taphatee miti kan akkasitti darbamee miti namni tasa ta'ee tiraasii nu affanamee du'e hin beekama waan ta'eef. Kanaafuu. Okay, obboleessa maan inni barbaadu tokkoffaa jechuudha. Mucaan kun barahaa keessaa kaatee dhufee amma karaa itti deemus beekati hin jiru bakka bu'ummaan isoo kenname isaan alatti namni itti aanteen tokko eenyumtu hin jiru. Warri sooshaal miidiyaa kanarratti balbala banatee hundumtuu afaan banaa ture hundumtuu waa'ee ishiittis waa'ee warra ishiittis mucaa kana caala hin beeku. Obboleessa jechuun yaani obboleessuma ishiiti jechuudha mucaan kunii. Isaan alatti namni biyya kana keessatti itti aanu anis yookiin namni biraas itti aanuu hin dandeenyu mucoo kanatti. Kanaafuu silkii ishii eessa jira? Dhimmi ishii akkamiin hordofama? Kuni poolisii harka jira biiftii dhaggeeffadhu kuni qabeenyi ishii guutuun poolisii harka jira poolisatu fuudheera. Sagalee inni isaa bilbilee isa dubbifneen silkii ishiiti paaspoortii ishii nu jenneeni silkii lammaffaan qabu malee sila asirratti isin dhageessisuu danda'a. Waan guutuu ani hojjaasee xumureera sii galee. Okay, abdii. Follow deebisi. Kenna tokkoffaa qo'a abdi qo'i takka kenna tokkoffaa
waa'ee maatii mucayyooti fi waa'ee mucayyootirraa nuti amma kana jedhee namni si ibsu akkatti gaafii akkasin gaafatini. Amma abdiin xiqqoo wanni beeku jira. Nuti mucaan obboleessa mucattii ta'uu yoo arragaaggadhee mucaan kun barahaa keessa nama baadiyyaa hojjetu keessa waan ta'eef yeroo ammaa kana namni tokko bakka tokko dhaquuf fi deebi'uuf taaksiin deema ganni. Taaksiin deema. Bu'aa bahii qaba. Prosesiin immoo prosesiin harka mootummaa galee immoo mucaan kun waanuma qallaalitti fixu nama isa barbaachisa. Na dhageeffadha akka shabakaan na hin deebisa namni oseen mootii qabadha. Mucaa kana prosesii waan isa barbaachisuuf dhageeffadha waan isa barbaachisuuf mucaan kun tikikkalanyaa obboleettii mucattii ta'uu nama immoo bakka san gaggeessee amma abdiin namallee waan beekuuf nama xiqqooma makiinallee harkaa qabu namni nama walitti yoo dhufe mucaa kana immoo nuti immoo waan mucaa kana qarqaarsa waa'ee prosesii kana isa barbaachisu nuti mucaa gaafannee obboleessa tikikkalanyaa nuti amma tikikkalanyaa barbaanne hunduu ajanda marraja barbaadan waa'ee obboleessa ta'uu mucaa marraja barbaadan marraja mucaadhaaf kenni warri koomentii jalatti immoo jechuudha warri koomentii jalatti keebee lubbuu tasgabbaa'e maamayyee nuti bakka kanatti amma dhugaa kan baasu seera imaaraati nuyi miti nuti garuu akka shamara biyya arabaatti akka nama jireenya mo'achuuf biyya baate akka intala oromootitti gara nu nyaatte irra dubbachaa jirra ajanda barbaadaafis miti. Haadha abboosu lubbuun shamarran bahuudhaa jechaa jirra. Obboleessi mucayyoo jiraate tokkoffaa imbaasiin waa'ee mucayyoo imbaasiin isa keessaa qaba. Maatiin achi wukkilinnaa hin kennaa. Obboleessi mucayyoo ergaa jiraate maatiin uyyuu mucaan keenya nyaachuu hin jira jedhan. Wukkilinnaan maatii malee hin kennamu. Callifamee miti reeffi namaa kan abbaan fedhetti seenee wukkilinnaa fudhatu. Kanaafuu amma laali paaspoortii ishiillee argannee jirra laala. Paaspoortii ishiillee imbaasii harka galeera. Maatiin ishiillee lakkoofsa haadhaallee abbaallee akkasuma dammoo barbaadameera. Kana dammoo haati wikkilinnaa isatti naa kennaa yoo jette wikkilinnaa kan kennuu danda'u imbaasiidha. Nuti amma asirratti akka obboleewwan ishii tokkootitti nama ishii wajjin nyaatee dhugee tokkootitti wanti nu dhagahame waan kana. Yeroo tokko mucaadha dubbisi tokkoffaa dammoo ani silkii ishii kanan gaafadhee fi marrajaan ishii kan jiru silkii irra malee waa'ee qabeenya micoo barbaadu fi miti. Sim jedhaniitu warri intini koomentii godhanii Oduwaa ta'e nubatiin oduu akkasii. Maal goota waa'ee koomentii ilaaltare koomentii maaltu si galchi? Abbaan fedhe yaada barbaade barreessuu danda'a. Si qeequu danda'a, si faarsuu danda'a. Dhiisi koomentii nuti amma dubbiin kenna mucayyoon kuni reenfisee qoratamee dhibbaan dhibbatti qulqullaa'ee namni dhiini mucayyoo kana akka argamudha.